Hello, 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 hello. Nageenyaan gooftaas ni habayet. Hello, kam jirtu? Yaa nagaa keessanii. Hello. Jirra, 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 jirra. Galata Waaqayyoo, galata isaa jirra. Jettu biyya tokko. Nageenyi gooftaas ni habayet. Obboleewwan koo kam jirtu? Fayyaa nagaa fayyaa keessanii. Baga jiraatanii, baga har'a keessanii. Hundumti keessanuu. Karaan kun kan keessanii kun immoo ani jiraachuu goote jechuudha. Baga jiraatanii. Mee kam jirtu si fayyaa keessanii? Yeejoo. Way sin gaafachuu dhufe. Way sinii deebisuu dhufe. Waa sadii sinii waa lama sinii deebisa. Gaafa nama lama way kaan yeroo biraan deebisa. Waa isinitti agarsiisuu dhufe. Beebichoo dubbisaa jedhee tan har'a isinitti agarsiise. Kunooti boodammaa xiraa gooftaan nan arrabsiidha miila walitti qabaddu taa'ettani. Baga jiraattani waan hundumaa dursaan obboleettiin keessa sinii jira galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garuu wayyoo taa'uun dadhabe malee. Akkam jirtu baga jiraattanii like, share, subscribe godhaa mi maarrakkoo qabame. Exio. Maarrakkoo qaba wala gootan like naa godhaa. Share naa godhaa. Subscribe naa godhaa. Falligeeno barbaadeeni. Itti nama makiinaa bitadha. Like naa godhaa. Akkuma isinitti toletti ilaalaa. Sinin cannaqooni. Maala. Intini way. Isin gaafachuu dhufe qabaame. Maybe shaan kana fudhaa isin fayyada. Mucayyoon tokko seeraan haasa'e yeroo haasoftuudhaan jettee turte shabiibtii kiyya. Ishi qoonjoo. Seeraan nan haasa'a. Har'a maalijjoon gara keessan dhufe. Shiroo daasise. Shiroon erga dhiyoo kana lallaa ta'uu laashee shiroo barbaree isinitti agarsiise. Barbaree isinitti agarsiifnaan sobadhaa biyyoodha malee barbaree miti. Biyyoo ammaartee muudii duratti qabattattanii dhugaa Waaqayyoo ani sobu. Barbaree dhumaa ani sobuu osoo hin taane namadhaanii nan dogoggoraa. Sobuun danda'a garuu barbareedha dhugaa isaa dubbachuu fi gaafsana barbareedha qubna gara jechuudha barbareedhuma tokko na ilaate soba miti kun malee ani sobuun ibshaashaa ani sobuu siniin jedhu namni dadhabaadha waan ta'eef kana ergasii shiroollee akkasuma na ilaate shiroollee irraa aduutti baasee gingishee sagaa gulee gatee dhiisee ture dhiyoo kana immoo gabaa dhaqee xaasaan hin bitee xaasaa kanaan hin bitee jookii tokko birribbaaf 50 jedhee isinitti agarsiisaa ture yaadattu. Har'a immoo kaleessa immoo Waaqayyoo na gargaaree galgala dhaqee daaskifadhe samoona kana jaarsu laalaa ka abbaa mana gaaruu qabatan akkanatti. Dhugaa Waaqayyoo isiniin jira. Namichi waanatu dubbatamusitu dubbata. Waaqayyoo dhimee isaa dheeressu soorsaan gabaa deemee haximiitiidhaa waan naa ta'u garbuu bitee. Ajaa bitee shiroo bitee shiroo yoo isiniin jedhu callaasaa mana keessallee waan adda addaa nagadee galee gaafsana isinitti agarsiisu viidiyoo isinii waraabuuf murteeffadhee toon jiru na dhukkube baay'ee na muddee gaafsana har'a immoo Yesuusiif ulfinni guddaan haa ta'u har'a immoo surmaa Waaqayyoo bara baraan haa kabajamu homaan jedhu erga gaafa dheengadda viidiyoo wayii torbee kana keessa hojjedheedhuma kaanaan ichi qeeqee na godhe bakka. Egaa Waaqayyo sanatti hin deebisiini baay'ee isinitti himu yeroo baay'ee rakkisaadha wannichi Waaqayyo haa ulfaatu ergasii immoo maal jedhu shiroo bitee hundumaa bitee nagadee dhufe dinnichallee kaarotiillee namni shunkurtiin namni akka dubartiitti qabamee shiroollee namni achumaan kana naa nagadee dhufee miicuun dadhabe shiroo maal jettu ture gadi jedhee miicuu dadhabe dhugaa arbachuuf immoo miicuu malee daakisisu natti hin tolusi. Ofuma isaa miicee gingishaadhaan cuuffee maal jedhaa duutta feenaa goggogsee Waaqayyo bichaa dhugaa Waaqa isiniin jedha. Waaqayyo isin jaallate nama gaarii isinitti haa qabu. Nama qalbii qabu. Nama sammuusaa yaadu isinitti haa qabu. Ofisa shiroo miicee maal jedhee goggogsee ofisa kalee beessaalitti naqee daaskisuu dhaquudhaaf ajjaanaa bitee minaaminii hojjennu. Antinillee dhaabbatee akaa'ee isinitti moolee niisee ajjaallee ofiisaa dhaabbatee akaa'ee dhugaa Waaqayyo. Video waraabadhu ninnan sodaadhe jechuun immoo waan argite naa jettu laata jedhetan sodaadhe waraabuudha kin jedhe
ofii isaa dhaabatee na kaayaa jaallee jechuudha. Yaa olla xas goona mitiiree garbuun akka walqixa ta'uuf garbuu akaa'amaa bitee kan hundumaa naa godhee naa daaskisuuf kaleessa isaatti torbarratti yeroo inni deddeemu ka'u ofcoon amma ndaaku galgala malee jedhaniini dhiisee inni iddoo biraa deemee shiroo koo dhaqee daakkadhee jirtiin ajjaa immoo namaan naa geessaa jedheeni nama geessisiifadhee amma waan inni haafee waa lama bichaadha. Dhadhaa xiqqoo ishiitii fi yaa ogaa dirqama mitiiree dhadhaa xiqqoo ishii dirqama na barbaachisaa asallee viidiyoo isinii waraabu maaliif beektu wayin bicuu wayin bitaa akka humna gootti taasisuu dandeessu. Kanaafuu isa isinii waraabu ajjaa koo sodaasifamee fi shiroo koo qodaatti nan naqadhe kaa'adhaa kana dura isinirraa barumsa argadhe madaabaraadhaan shiroo fi barbareen hin kaa'amu. Baasawwee barbareen immoo baasawwee illee isinirraan baradhe. Barbareen immoo beestaaliin maleeyyuu hin kaa'amu jettanii ani barbareen illee bitee dandeessisi shiroodha. Ajjaanis immoo tarii akkasuma ta'uu danda'a madaabarumaan kaa'u qa'ee yaadee ture baarameelikeen kaa'ade. Bakka isin yeroo jechisin jettantu madaabaraan hin kaa'amu jettanii isa isin taasifachuu dhufe irraa nannaquu jammareen hin seeyyu. Shiroo kiiloo meeqaa ta'u? Akkanatti soorsii akkanatti irraa naquu jalqabee tani shiroo akkanatti irraa kan irraa waxadhu. Yookiin kan irraa waxannu naquu jalqabee tan dhiisee hin dubbisuu dhufu maali? Isan naqaa jechuudha. Asumarraa maalin dubbadha? Yoo sirti shokoskee hin jira waan ta'eef dhiifama naa godha. Urgaa'uun isaa bichaan ajaa'iba gooftaatu waan hin urgaa'u. Dhugaan siniin jedha shiroon waan urgaa'u akkana boonaa miti duratti gabaatti. Asitti irraa naquu jalqabee inni isee ajjaan sun immoo jira sirriitti agarsiisa. Irraa nannaqadhee keewwadheen gaafa beebichuu dhuftee mee jettu abbaan waxii waxatee akkasillee jechuun qabu dhiifama naa godha. Suursaan nu waxaa jechuudha. Gaafa beebichuun minyoo itti hin rakkistu nu waxee erga buutee bu'ii maanda cannaqee bu'ee erga buuteedha akkattuun taa'amaa rakkadhee. Suursaan nu waxaa jechuudha. Mankaas keessa kaayanii san kaayanii barbaada. Manni dhugaa usin garraba dhugaa kororimaa daakuu fa'aa mana kana daakee taa'e yeroo sana fooniin dulatee hojjedhadhe yaade foonii waan itti ilaalee dhuna gammachiisu didee foon bittaanii nanni isee kan galadhu. Iseen maal godhate shiroodhaan daaskise tureera kororimaa kaa'ee jechuudha. Waan ol kaa'an hin badu dhugumayyuu waan isin garamu keessa. Asumaan maal naa isa xiqqoo isinirraa dubbachuu dhufee obboleettiin tokko burtee tuubi jedhama. Burtee naan jedhama. Garuu burtee jedhama kaashi. Itti mul'atudha. Mul'achuu baatee rakkoon qabu kanatti irraa guuttadhee bakka gaachuudha. Guyyaa marqamu yaadee asirratti nu mamma malee waaqayyoon nagaan isaa eegu akka jettanii waaqayyo sinaa eebbisu malee nagaan na hiiku. Eebbifamaa siniin jedha. Burtee ati mana rifeensaa kan dubartii banachuudhaa fi dookimantii kutaa 12 barbaadaa naan jettee turte. Kun kan amma waxamu yeroo waxamu yeroo barbaachise. Lakki burtee kun deebiin kun keeti lakki dirqama dookimantii osoo hin taane hin barbaachisa. Sartifikeettii jechuun dookimanticha kutaa 12 barattee osoo hin taane mana rifeensaa sana barachuu barbaachisa dirqama. Ji'a 5 yookaan ji'a 3 yaaboo ji'a 5 hin ga'u maal hin ta'e dura birri isaa birri 5,000 amma hin beeku. Isa bichaa barachuu barbaachisa malee dookimantii kutaa 12 yookiis kutaa 18 naamni kana hin barbaachisu. Asiin jedha obboleettiin koo tokkos immoo maal si dhukkuba naan jette maqaan isaatu maqaan dhukkubicha xiraadha siif akkasumatti hin deebisee dhiisa. Maqaa badaadha waaqayyo namarraa haa cabsu maqaa dhahee haadha kootti muyyuun na saqaqe surrune jedhe. Kana siin jedhaatillee obboleessi koo tokko immoo waldaa Israa'el daansaa deemii naan jettee turte namoota baay'eetu achi deemee fayyee naan jette. Osoo dubbannu kan akkanatti kaa'uunaa wayyamtii beestaaliidha. Kana beestaalii nan kaawwadha jechuudha.
feestaalii kana immoo waan barbaadeef ajja sanan filadha. Waldaa Israa'el daansaa deemii ifayitaachi godhattinaa jettee turte obboleessa koo ishii waan gaarii naa yaadde garuu immoo waan ittiin dhaqantu rakkoo ta'a. Xiqqoo ishii natti ulfaate gastaawutiin birrii 7,000 minaaminidha. Sagaleen koo isinitti dhaga'amadhee yaada gastaawutiin birrii 7,000dha. Kanaafiyyuu gastaawusii 7,000 kaffalee lammanni immoo makiinaa keessallee dandee baay'ee taa'een turu yeroo inni wannichi natti ka'e akkana na cannaqee jedhuyyuu taaksii asuma hafasitti kontiraataan amma nachi ga'uttuu nan muddamaa hospitaala ga'uttu kan siin jedhaa eebbifame tilleeshi kun immoo ximiitii isiniin jedhe sanaa jechuudha. Kun ximiitii sana marraagummaa magaalaati malee gaxaritti moo akkanaa godhu biyya keenyatti jechuun hin beeku malee dhugaa dubbachuu warri keenya gabaa deemaa maal jecha araqee baasa qoraan funaanan duraan malee ximiitii cheekaabbii kittibaata kun amma kanaa isiniin jira amma kana naa danfisanii isas illee beestaadhitti irraa naqadheen kan hojjetamu kanatti irraa naqadheen tariidha hin beekamu yeroo dhiyoo ta'uu danda'a. Kaan immoo beestaadhitti naqee ol kaawwadha isiniin jedha. Koottaa kun hundumtuu guutuudha ulfinni waaqayyoo ta'uu gooftaa Yesuus Kiristoos bichaan nagaa naa godhu malee bishaan of jalaa gannaqe nagaa naa godhu malee waan hundumtuu guutee jira isiniin jedha. Shiroon amma argitanii fi ximiitiin kiiloo meeqa kiiloo 8 yoo isiniin jedhe namantu minaan kiiloo 8 fi shiroon kiiloo 3 kunii dhugaa waaqayyo isiniin jedha birrii meeqa bite yoo isinitti garaa isin guuta sin naasisa dhugaa waaqa birrii koo namaa fi booyin bite soorsaan deebi'e jechuudha. Matti kana bicha kiiloon tokko kuni jechuudha. Ajjaan jedhan kuni kiiloon tokko birrii 300 kiiloo tokkotti callaansaa jechuudha. Yaa isinitti agarsiisuu beeku wanni isi gaafsan na dhukkubeesse. Garbuu immoo 80 bitee jechuudha kiiloo. Kana jedhee shiroo kana jedhee ara ajaa'iba gooftaa sin garrama dhugaa waaqamna nama hawaddade rakkoon hin jiru fayyaa nuuf haa kennu hawaddadu guddinati isaa sinitti muuxufnee qophaa'ee jira hundumtuu waaqayyoon nagaatti haa hiikunaan jedhaa malee fiyoomnaa jechuu dhiiftanii waaqayyo harroo keessan haa eebbisu eebbifamaa nama naan jettu baaraku akkee kaa'itan kan gizee dhiyootti hojjedhu yookiin sirraan haa hojjedhu ijjasadhu jechuudha. Isatti naqee kaawwadha maaliif kana dura hin jiire ka waan ta'e argitanitti barbaree isinis immoo waan naan jettan argeera daakuu kana si badhe isinitti agarsiisa qaame natti urgaa'e shiroo turra jaala miyaa shiroon akkanatti miyoofti dhugaa እና መከነ ስንኝ ጀዳ መከነ ሲወጅና ሰው ልፌ ዱጋ ቀቀልዲ ዳው አረ ማልታ ተን ሼሚ ስንን ቀቡ ኩመ ተቆ ነንገ ኩም ነም ኩም ተቆ ላሉ ደደብደኒ ማልታ ተን ቪዲዮ ዱጋ ቀብዱ ዋን በበሬዳ ላልቱ ሲኪን ኬኛ ከና መከነቲ አንጋማን መከያ ታይታይን ሲታረ ገልፈቹ ዱፋ ለምንም ሲወጅን ተበቹ ዱፋ ከናፍ ዝም ሌላ ትምት ፈካተ ተደፋን ነው ዋን በበሬ ዱፋ ala kee deemee gibbii siddittere mana siddittersini waraabuuf immoo hin dandeenye gaafa gooftaan jedhetti gaanuma ta'a warri yeroo dhiyootti galuu jirtan qaniisaa sinitti nu sarpiraayisii taatu kan handa'u sinitti himu garuu maalumaaf warri yeroo dhiyootti galuu gaatanii koottaa warqaana wajjin nyaadhaa ximitii kana dhugaa bugoo kana absiitii kana buufnee dhumna absiitii buufnee dhumna siniin jedha. Buletti ko tokko yeroo tokko dhugaa qabna keenyatti deessee hangafaadha. Ijoollee 3 erga deessee 2 erga deessee sadaffaa mana keenyatti deessee 2002 wayiidhaan ayyaadadha. Ani gaa wala gabaa wala timirtii hin beeku yeroo sana. Otoo mana keenya yeroo sana horii 4 ilma mana maazariiti. Otoo marqaa nyaattu firriin fidaa mana keenya marqamaa
utuu marqaa nyaattu har'a deessee utuu nyaattu borumtaasaa ji'a borii jechuudha bor har'a deessee bor mana ishiitti galuudhaaf firaashii irraa kaatee mana ishiitti galte. Ollaan fidaa firri karaa isaan fidaa firri karaa maaziriin fidaa maaziriin manaan hojjetti otoo lafaa hin ka'in ji'a tokko quuftee nyaatte furdatte boo'ee du'e gaafsa nan sa'a elmuu bare gaafsi mana keenyaa galteen beekuun ture innaa kaanii maaziriin achi dhaxxee jirti ishii gashankaa diggisanii maal jedhanii ishii geessanii warra darsaatti yookaan mana ishiitti boo'ee maraadhee achumaan sa'aan gabaabduu wayii jirti galee fiigee galee tan galgaladha ganna keessa galte yeroo sana gaa'ii yeroo namarraa darba malee yeroo sana quufti mana keenyatti hafee jiraate ani baay'ee nagarrama ture. Yeroo sana dhugaa dubbachuudhaaf fiigee galee sa'aa gabaabduu wayii jirti ishiin elmeen immoo sa'a elmuu gaafsa nan baradhe wala sa'a elmuu wala hojii kaannan hojjedha garuu hin beeku sa'a elmuu kan innaa sana akkanattiin isinitti himaa sobde akkanaan hin jenne yoom akka ta'e naa barreessitu warri beektan yeroo ishiin deessee mana keenya jirtu eeyyee haati keenya akkana jettee nagaan boqodhu mallasise jedhanii nagaan boqodhu yesuus jettee reediyoo irraa ollaan dhageessee jirte innaa kan yeroo dhiyootti mooqadhu kanaa jechuudhaaf siidii buufadhu baay'ee jira dhugaa qammayyuu kun kana amma beeksalitti naqeen kaa'a hara boosanitti baay'ata viidiyoon baqqaan ga'a. Inna sinan jaaladha waaqayyo sunaa eebbisu maaliifan sinin jedhee kana nyaadhe akkashii ani nagarrame har'atu nyaattu dudduu ji'a tokko geesse nyaattee dhugde ji'a tokko otoo firaashi irraa hin ka'in gaafa ji'a tokko mana ishiitti galte tokko immoo jirti kana haadhaan addaa obboleettiin koo tokko quuftee kana ishii godha ishiis kana ishii godha quufa kee baate ishiin immoo hundumaa qabdi gaafa guyyaa shanii adaadaa kun absii shamara obboleetti abbaa kootu wajjin eebbisuudhanne gaafa guyyaa shanii mana ishii dhanne kaatee jirtiin ciiftu taayitu dha maqaa ishii gala quuftu ijoollee biyyaansa akka shan darbaa deessetti heerumtee intalli ishiitu heerumtee deessee toonaan hin heerumiin turteetti dhugaa waaqaan sinin jira quufa kee baatee ishiin immoo guyyaa shanitti kaate guyyaa shanitti taayitu geexeen innaa mana keenya dhuftee deessee amma ji'a tokkotti lafaa otoo hin ka'in gaafa ji'a guutte jiini koo har'a jettee borumana ishiitti galtee firaashi irraa kaatee ati akkamittiin olii gadi kaatee deddeemtan dadhabduu hin jedhan isin dhukkubana maaltu na dhukkubatte rifeensi ishee as keessa gaha maaltu na dhukkuba inni na rakkisuu na keessaa gadi ba'ee maala rakkadhe naan jette qoraan falatti buna jiidhaa facafacaftee buna qabdi buna jiidhaa cafacaftee nuu daffiftee gaafsan kaatee jechuudha be biddeen toshuudhaaf qoraan falatti annaa kana siniin jedha amma kana oduu isinitti odeessu dhufuun koo sinan jaalladha dhugaa laayikii naa tuqaa laayikuma naa tuqaa sabskiraayib godha gana sheerii yoo isinitti tole sheer godha maaliif isin garuu ji'a meeqa viidiyoo kan yuutuubii kan ergan jammare akkuma isinitti tole godha achitti waan biraa isinitti himu maali yoo doolaara bira nageessa ishiin moodda'een manda'uu ka'e kana faalee doolaara bira nageessanii yoo nyaadhee dhufee furdadhee ka'e sinii jajjadhe maal rakkoo qaba dhugaa waqa viidiyoo isinitti dheerate dhiifama naa godha chaa'u nagaan tura.